qabsoon bilisummaa Oromoo Maccaatuu lamaan sochoote, Baaleen sochoote, Afran Qalloon sochoote, Lixaan sochoote, qabsoo hidhannoo Toggaa ceetu adda bilisummaa Oromootiin kan sochoote. Adda bilisummaa Oromoo keessatti Oromoota qe'ee hunda keessatti qabsaa'aa ture, keessatti wareegamaa ture. Magarsaa Bariifaan uummata Oromoo bilisa baafna jedhanii ba'an malee dhaaba adda bilisummaa Oromoo jedhamu aangootti baafna jedhanii miti kan qabsaa'aa turan. Kan wareegamaniifis nuti Oromoodhaa Oromoof manaa baanee jedhan malee nuti abaawoodhaa abaawof manaa baanee jedhanii wareegamne tokko kana laal abaawoon osoo uumamuu baatee Oromoon as hin gahu abboo jedhan waan fedheedha malee qubee afaan Oromoo Hayilee Fidaatuu fi Sheek Mammar Rashaadiitu hojjete abaawoo miti lachuu qubee afaan Oromoo garuu institutionalize ka godhe bara dargii san keessatti uummata keessatti kan barsiise dabballoota adda bilisummaa Oromooti. It is a fact haqa dhugaa lafa jiru adda bilisummaa Oromoo yookiin immoo qondaalonni adda bilisummaa Oromoo dabballoonni adda bilisummaa Oromoo yeroo san keessatti yeroo waan san godhan dhaaba ofiifi miti. Adda bilisummaa Oromoo dhaaba siyaasaan akkamitti ilaala? Akka makiinaa uummata tokko bakka tokko fuudhee bakka biraatiin gahuuti. Wareegamtoonni kuni uummata Oromootiif wareegaman. Ilmaan Oromoo dhaaba adda addaa keessa haa jiraatan malee warri qabsoo bilisummaa Oromooti irratti hiriiree ture Oromoodhaaf qabsaa kan turan. Adda bilisummaa Oromoo guyyaa san akka kabajamu eegalee jira. Oromoon hundi irraa fudhatee asiin dhufee jira. Ani miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'ee hin beeku. Ifaan of baradhee garuu guyyaa kana kabajaatiin jira. Guyyaa gootota Oromooti jedha malee guyyaa loltoota adda bilisummaa Oromoo jedha. Wanni silaa ta'uu malu sadarkaa Oromiyaatitti yoo xiqqaate guyyoonni lamaan national holiday ta'uu qaban guyyoonni lama. Guyyaan gootota Oromootii fi guyyaan Irreechaa national holiday ta'anii deemuu danda'u qaban. Qondaalota Oromiyaa irra turan yeroo meeqa itti himnee tole jedhanii dhiisan. Gaaddisa hooggansa Oromoo irratti waan tokko waliigallee lafa buusan fakkeenyaaf alaabaan Oromoo lamaan alaabaan Abbaa Gadaatii fi alaabaan qabsoo alaabaa abaa'oo turte dur abaa'oo qabsoo alaabaa qabsoo bilisummaa Oromoo taateerti. Lamaan tun kan Oromiyaa ta'anii akka ta'an waliigallee caffeen hoggaa ol ga'u hin raggaasifne jedhanii achumaan dhiisan. It also tells you garamitti tendensiin mootummaas garamitti deemaa akka jiru.